Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraattanii anillee nagaa kooti isiniin jedha arra jechuudha akkamitti suura keessan bareechachuu akka dandeessan jechuudha background isaa haala kamiin akka bareechachuu dandeessan otoo mana suura hin deemin jechuudha kana haaluma salphaadhaan jechuudha waa tokko appilikeeshinoota isiniin gaafatu jechuudha yeroo gabaabaa keessatti suura keessan bareechachuu akka itti dandeessan isinittan agarsiisaa garumaatti na waliin tura. Warroonni haaraa gara YouTube koo dhuftan iddoo kanarratti jechuudha. Subscribe godhaadha bakka kanarratti asirra otuqtan jechuudha sana booda mallattoo ishii kana ol kan jettu raqootu barnoonni ani gadhiisu guyyaa guyyaadhaan sin bira gahaa jechuudha barnoota haga ammaatti sin darbe argachuuf iddoo viidiyoo kana tuqxu sana booda viidiyoolee hedduutu jira seenaa as keessa baradhaa sinin jedha wantoota gaaffii isinitti ta'ee koomentii jalatti naa barreessaa viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatina wanti isinitti hir'atu hin jiru kanaaf laayik godhaa sinin jedha gara barumsaatti sin dabarsa na waliin tura. Suura bareechifachuuf aappii tokko buusuu sin gaafatu appilikeeshiniin kun jechuudha yeroo mobaayilii keenya binnuyyuu mobaayilii wajjimaan bitamaa jechuudha irra jira kanaaf kiroomii kan jedhu kanarra seentu jechuudha kiroomii mobaayiliin kamiyyuu ni qabaa jechuudha yeroo achirra seentan jechuudha bakka kanarratti jechuudha bakka mallattoo sartii sanarra gadi tuqxu sana booda yeroo akkasitti gad tuqxan raagotanii haala kanaan itti katabduu jechuudha. Yeroo haala kanaan katabdan jalqabumatti isinii dhufaa jechuudha inni asirra tuqxu yeroo akkasitti barreessitan jechuudha dafee isin kana isinii dhufaa achirra tuqxu daqiiquma takka keessatti waan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Yeroo akkasitti xaaftanii asirra tuqxu jechuudha yeroo akkasitti tuqxan haala kanaa isinii fidaa jechuudha yeroo haala kanaa isinii fidee iddoo kanatti upload imaagee kan jedhu kun jira jechuudha achirra tuqxu. Yeroo haala kanaa isinii fida upload imaagee kan jedhu kun jiraas gubbaarraa jechuudha isinitti mul'ata jedhee yaada mallattoo kana achirra tuqxu yeroo achirra tuqxan galarii keessan keessa isin gashaa jechuudha akkasumas suura fidattanii fi mee suura kana fidee itti achirra keessa suurichumarra gadi tuqxu yeroo achirra gadi tuqxan dan kan jedhu kun jira achirra tuqxu yeroo kanatti fidee jechuudha mallattoo edit kan jettu kun iddoo kanarra suura gubbaarra ni jirti jechuudha achirra tuqxu. Sana booda jechuudha kalarii garaagaraa jala kanatti isinii fidaa jechuudha kalarii barbaadan jalatti baay'inaan fidaa yoo barbaadan bakka bashannanaa bakka bishaanii bakka ababaa daandii jira jechuudha barbaadan immoo noormaalii irra godhachuu dandeessu jechuudha akkuma argitan kunoo jechuudha akkuma mana suuraatti dudduubni isaa baay'ee bareedaa jechuudha inni dura suurri kun dura mana keessatti waan kaa'ameef hin bareedu amma kunoo baay'ee bareedaa jechuudha suurri kuni akkuma argitan. Ka barbaadan irra godhachuu dandeessu jechuudha isin yoo barbaadan dudduuba bakka bishaan waa tokko daandiirraa yoo barbaadan immoo kalarumarra godhachuu dandeessu jechuudha akka fedhii keessanidha kuni kanaaf baay'ee jira as keessa maraxattanii kan barbaadan irra godhachuu dandeessu suura keessan bakka fokkataa tokkotti yoo kaatan jechuudha akkasittiin dudduuba isaa akka mana suuratti bareechachuu dandeessu jechuudha mana suuraa deemuyyuu isin hin barbaachisu kunoo jechuudha haaluma salphaadhaan appilikeeshinii tokko otoo hin buusin jechuudha. Akkasitti suura keessa sirriitti bareechachuu dandeessu jechuudha akka barbaadan suura barbaadan tolfachuu dandeessu jechuudha akka isinitti toletti kalaa keessanitti jira waan ta'eef sana akkasitti sirreeffachuu dandeessu jechuudha yeroo akkasitti tolchattanii kaatanii seef godhachuu fi mallattoo ishii kanarra tuqxuu jechuudha yeroo achirra tuqxanii sana booda akkasitti fida jala kana dooglood imaagee kan jedhu kun jira achirra tuqxu ammas deebitanii achirra tuqxu jechuudha. Yeroo achirra tuqxan ammas deebitanii iddoo kanarra tuqxu sana booda galarii keessatti seef ta'ee jira jechuudha akkuma argitan gubbaa kanarra mallattoo raayitii jira sana booda galarii keessan keessatti seef isinii ta'a jechuudha ka barbaadan kalarii barbaadan irra godhattanii galarii keessan keessatti seef godhachuu dandeessu jechuudha mee amma galarii keessa seenaa isinitti agarsiisa suura amma seef godhe kana akkuma argitan kunoo jechuudha. Suurri hamma seef godhe suni galarii keessatti dhufee bu'ee jira jechuudha kalarii barbaadaniin isin jechuudha akka barbaadanitti sirreeffattanii kalarii isaa seef godhachuu dandeessu jechuudha galarii keessanitti kuni appilikeeshinii biraas hin barbaachisu otoo mana suuraa dhaxxanii ganaas mana suuraa isin hin gaafatu jechuudha haaluma salphaadhaan mobaayilii keessan irratti suura keessan mana keessatti kaatanii oo bakka fokkotaa tokkotti kaatan jechuudha akkasitti bareechachuu dandeessu jechuudha kanaas isiniin jedha yoo isinitti tole laayik godhaa sheer walii godhaa akka namni illee irraa baratuuf waan tokko isinitti hir'isu
waan beekanii walii firuu walii qooduu wal barsiisuun jechuudha baay'ee bareedaadha waan beekan tokko nama hin beekneef qooduun bareedaadha jechuudha. Kanaaf namni biraallee akka argee irraa baratuuf laayikii sheer godhaa isiniin jedha. Ogaa fi qabaatan immoo koomentii godhaa. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Laayikii keessan na jajjabeessa malee waa biraa wanti na fayyadu hin jiru. Kanumaaf laayikii isiniin jedha. Kana isiniin jedha aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.